Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbebeeti. Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Eeyyeegaa ammas boqonnaa shanaffaa barannoo arfaffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Eegaa boqonnaa shan muraa hariyaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Boqonnaa arfaffaa keessatti hiriyyummaa kan jedhu ilaalle hiriyyummaa jechuun dargaggoonni yookiin immoo gaammeen xixiqqaa faaruu yeroo faarfatan yookiin yeroo jilli qophaa'u kan isaan bakkaa bakkatti deemanii waliin nagaaf, jaalalaaf, tokkummaadhaaf, gammachuuf gadda waliin ibsachuudhaaf kan isaan hiriyyummaa baafatan hiriyyaa jedhamaa jenna. Hiriyyaan sunis walargiin kan dhiiraa huccuu yeroo jedhamu yookiin miinjeessa jedhamu yeroo ta'u, kan dubaraa immoo addooyyee jedhama. Innis bakki itti walargii isaanii immoo bakka ilillii yookiin immoo ayyaana kabaja ilillii jedhamutti akka isaan wal argan ilaallee jechuudha. Amma immoo muraa kan jedhudha jechuudha. Muraa hariyyaa jedhama. Inni kun immoo isa warreen sila jalqaba ilaallerraa yookiin yeroo darbe ilaalaa turerraa kan adda isa taasisu hariyyaadha. Hiriyyaa osoo hin taane hariyyaa jedhama. Hariyyaa jechuun immoo maal jechuudha isa jedhu waliin ilaallu ta'a jechuudha. Eegaa sirni gadaa karaalee adda addaatiin ijoollee maal barsiisa? Naamusa gaarii ni barsiisa. Akkasuma akka isaan naamusa gaarii horatanii guddatan ni taasisa. Inni kun gahee maatii yookiin immoo gahee maanguddoota dura isaanii jiranii sadarkaa umurii keessatti guddataa deemaniitiin jechuudha. Inni egaa ijoolleen umurii isaanii keessatti naamusa karaan isaan ittiin barsiisan yookiin karaan isaan ittiin wal gorsaa, wal taphachiisaa, ittiin wal guddisan tapha jechuudha. Taphni sun maal jedhama? Tapha ijoollee jedhama. Tapha ijoollee kan jedhamu keessatti wal barsiisaa deemuu jechuudha. Tapha ijoollee kana keessatti egaa ijoolleen naamusa baratti jechuudha tapha sana keessatti. Akkasuma tapha naannoo Booranaatti kan taphatamu keessaa immoo tokko muraa jedhama. Mura yookiin hariyaa yookiin muraa kan jennu sun naannoo Booranaa yookiin immoo Oromoo Booranaa keessatti damee guddicha Oromoo isa jalqabaa kan ta'e Booranaa jechuudha. Isa keessatti egaa Boorana keessatti muraa hariyaa jedhameetu kan beekamudha jechuudha. Akkas jechuun egaa taphni kun gochaalee aadaa Oromoo keessatti fudhatama hin qabneef safuu cabsan kan ittiin barsiisanidha jechuudha. Aadaawwan fudhatama hin qabne yookiin immoo wantoota safuu cabsan kan inni of keessaa haqu kanneen akka fakkeenyaatti dhiirrii fi dubarri haga wal fuudhanitti yookiin sadarkaa ga'umsa isaanii gahee namoonni itti amananii yoo isaan fuusisanii ala namni kamiyyuu tapha waliin taphatu keessatti, sirba waliin sirbu keessatti, hiriyyummaa wal baafatu keessatti qaamaan wal tuttuquun yakkadha yookiin immoo seera cabsuudha. Safuu yookiin immoo duudhaa cabsanii waan ta'eef namni kamiyyuu dargaggummaa isaa eeggate kabajateetu jiraata jechuudha. Yeroo sana egaa safuuf safeeffannaan osoo hin cabiin eegama. Kanaaf hariyaa yookiin immoo muraa hariyaa jedhamaniitu kabaju jechuudha. Gochaalee aadaa Oromoo keessatti egaa safuu ta'an dubbachuu fi bakka sanatti raawwachuun akka nama hawaasa sana miidheetti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf dargaggeessi yookiin gaammee xixiqqaadhaa kaasee hanga sadarkaa oliittiyuu namni wantoota safuuf safeeffannaa keessaa nama baasu dubbachuu yookiin hojjechuurraa of qusateetu sirna kana keessa jiraata jechuudha. Yeroo kana qusatanii wantoota safuuf safeeffannaa cabsan of keessaa balleessanii jiraatanii tokkoffaa nageenya isaaniitu ni eegama. Kabaja waliif qabu, tokkummaa waliif qabu. Araara jaalala baraa deemu jechuudha. Jaalala walii baraa deemu jechuudha. Ijoolleen hundi isaaniiyyuu jaalala baraa deemu jechuudha. Kan inni taphni isaan taphataa jiran kun geengoodha. Geengoon kun akka aadaa sirna gadaa Oromootti icciitiin nu gidduudhaa hin bahu yookiin haala salphaa ta'een hin bahu. Yoo bahees immoo nama karaa nama dadhabaa ta'een baha. Kanaaf namni sun akka inni of eeggatuu fi tapha kanatti taphatamaa jechuudha. Taphni kun muraa hariyaa jedhama. Muraa hariyaa jedhama. Hiriyyummaa kan irraa adda isa taasisu egaa safuuf safeeffannaan kan keessatti eegamu kan kabajamudha jechuudha. Kanaaf muraa hariyaa kan jedhamu tapha haala kanaatiin ijoollee naannoo Booranaa keessatti guddatan naannoo kanaatiin wal barsiisaa walirraa baraa kan isaanii guddatanidha jechuudha. Kanaaf muraa hariyaa jechuun kanaaf safuuf safeeffannaa kan eege kan kabajee fi
kan kabachiisaa deemu ta'etu guddataa jechuudha. Taphni muraa hariyaa egaa adeemsaa fi seerota mataa isaa illee ni qabaata. Tokkoffaa jechoota safuu akka aadaa Oromootti jedhamuu hin qabnee fi gochaalee raawwatamuu hin qabne adda baafatu. Kanneen akka wal arrabsuu, haadha kee abbaa kee kanneen jedhaman keessatti wal arrabsuu jechoota haamilee namaa tuqan, jechoota maatii namaa arrabsan, jechoota sanyii arrabsan fi jechoota qomoo arrabsan kam keessayyuu hirmaachuu hin qabanii jechuudha tapha kana yeroo taphatan. Sababni isaa tokko tokkoon isaanii wantoota maalidha? Safuu, aadaa, duudhaa kana eeguu dirqama isaaniiti jechuudha. Cabsuu irraa akka of qusatan maal ta'u seeratu muramaaf jechuudha. Muraa kan jedhameef jechuudha. Lammaffaa nama muraa yookiin seera tumamee cabsee argamee maal ta'a adabbiitu kennamaaf jechuudha. Adabbiin bakka sana keessatti kennamus baay'ee kan ulfaatuu fi kan rakkisaa ta'edha jechuudha. Adabbiin yeroo baay'ee fudhatamu rukuttaa salphaa kan ta'edha jechuudha. Rukuttaa salphaa jechuun ijoolleen qonxoxxaadhaan kan isheen guddattu jedhama. Kanaaf ituu isheen qonxoxxamiin guddisuudhaaf immoo akka isheen safuuf safeeffannaa kana hin cabsine ni eeguu ni tiksu jechuudha. Fakkeenyaaf namni nama waan safuu Oromoo cabsu dubbate argame ijoollee keessaallee carraan itti baafamee qofaa taa'uu qabaa jechuudha. Kabaja dhabuu danda'a jechuudha. Dubbatamne yeroo shan rukutamaa jechuudha. Akka seera isaatti ijoollee daa'imman xixiqqoo baay'ee rukutuunis hin danda'amu waan ta'eef yeroo shan qaxxaamte jechuudha. Yeroo shan adabamte jechuun akka isheen of bartuuf akka isheen irraa deebituuf malee akka isheen miidhamtu miti jechuudha. Namni adabu sunis ulee lallaaftuu xiqqoo taateen yookiin qalloo taateen adaba malee waan ishee miidhuu yookiin waan qaama ishee kutuu yookiin waan qaama ishee dhiigsuu rukutee jennaan innis itti gaafatamaa safuu cabsa waan ta'eef jechuudha. Namni kamiyyuu dhiigsuu hin qabu, cabsuu hin qabu, akkaataa isheen ittiin daftee sodaattee safuu kana eeggattu qofatti ishee adabaa jechuudha. Kanaaf yeroo meeqa ishee rukutuu qaba jechuudha. Yeroo shan rukuttaa salphaa jedhama kuni. Rukuttaa kana keessa namni darbee rukutamuu hin barbaanne yookiin immoo rukuttaa kana ala ta'e garuu seera hawaasa sana keessaa baafamuu qaba jechuudha. Ijoolleen amala sana aadaa hin barin deebiin hafan yookiin amala hafee hin taane godhatanii hafanii hawaasa keessaa baafamu. Hawaasa keessatti safuu nama hin qabne nama kabaja hin qabne ta'anii keessaa baafamu waan ta'eef hin sodaatu adabbiiwwan kanas ni adabamu jechuudha. Namni kun abbaa harcummee jedhameetu beekamaa jechuudha. Abbaa harcummee namni yeroo shan adabuuni jechuudha. Abbaa harcummee jedhameetu abbaan harcummee nama seera cabse bifuma itti waliigalee sanaan maal godha adabaanii jechuudha. Abbaa harcummee akkuma abbaa loonii yookiin immoo abbaa ulee jedhamee loon qabatee looniif adabbii kennu ijoolleedhaaf hin kennaa jechuudha. Adabbiin kun gaafa bu'uura seera waliigaltee ijoollee gadaa tokkoo keessatti argaman lafa kaa'ataniin raawwatamaa jechuudha. Ijoolleen murteeffatteetu adabbii isaanii malu ijoolleetu murteeffatee adabbiin kun nuuf mala nuuf hin ta'a ittiin sirranna jedhaniitu kan ijoollee murteeffatteen adabamu jechuudha. Egaa adabbii rukuttaa salphaa irratti fudhatamuun dallanee miira keessa hin seenamu. Namni dallanee miira keessa seenes hawaasa sana keessa adda ba'a waan ta'eef hin sodaata. Yoo adabamees adabbii sana fudhatee tole jedhee of sirreessa jechuudha. Harcummee didee yookiin kan dallamu ta'ee miseensi guutuu maal godha tarkaanfii irratti fudhata jechuudha. Kanaafuu muraa hariyaa kabajuu fi ittiin buluun dirqama hawaasichaati yookiin immoo dirqama gaammee xixiqqaa gaammee gurguddaati jechuudha. Isa gana mana seeraa ol geessanii wal adabuu maal miti achumatti kan isaan wal adabatanidha jechuudha. Kana fakkaataa muraa hariyaa jechuun kan waliin seeraaf safuu duudhaa aadaa kabajanii kan waliin dabarsan jechuudha. Boqonnaan ittiin itti aanee jiru boqonnaa ja'affaa halqaanaa kan jedhudha jechuudha. Halqaanaa Oromoon dhangaalee aadaa hedduu qabaata. Hedduu sana keessaa egaa inni tokko halqaanaa jedhama. Halqaanaan nyaata aadaa Oromoo keessaa tokko yoo ta'u, bakka garaagaraatti maqaalee adda addaatiin ni beekama. Fakkeenyaaf qorii maqaan halqaanaa jedhamu kun jechuudha. Maal jedhamee beekama? Bakka adda addaatti qorii, kochee kan luka looniirraa hojjetamu, burqumsaa fi kanneen kana fakkaatan jedhameetu ni beekama jechuudha. Qoriin wantoota garbuu yookiin qamadiirraa qophaa'u. Kocheen immoo kan nyaata aadaa ta'e kan dhadhaa fi luka loonii yookiin immoo kottee wayiirraa kan qophaa'u. Buruqsaa fi kanneen kana fakkaatan kanneen jedhamu illee akkasuma baqsaa kanneen jedhamu sanadha jechuudha. Buruqsaa jedhamee iddoo biraatti ni waamama jechuudha. Kana fakkaatan maal godha jechuudha? Aadaa isaa keessatti ni kabaja yookiin immoo ni qopheeffata jechuudha. Gaafa ayyaanota adda addaa, gaafa jilli qophaa'uu fi gaafa sirnoota adda addaa kana qopheesseetu halqaanaa kan jedhamu kana nyaata kana kan inni qopheeffatee namoota
yeroo sana bakka jilaa dhufan yookiin immoo bakka inni itti sagantaan gaggeeffamutti nyaachisa adda addaa qabatanii kennaa yookiin gumaata fidanii fi abbaan jilaas kan inni qabatee isaan eegu jechuudha. Kanaatiin kan isaan wal simatan yookaan kan isaanii waliin kabajanii jechuudha. Halqaanaa jechuun akka aadaa naannoo biraatti yookiin loqoda naannolee biraatti qorii isa jennudha jechuudha. Qorii, kochee, buruksaa fi kanneen kana fakkaatanii jechuudha. Inni kun kana fakkaataa jechuudha. Nyaatonni kunis egaa kunooti kana fakkaataa buruksaa yookiin immoo kochee kanneen jennu kan akka buna qolaatti qophaa'u naannoo biraatti buna qolaa jedhamee kan qophaa'u yoo ta'u naannolee Gujii fi Booranaa keessatti immoo haala kanaatiin kan inni qophaa'u ta'a jechuudha. Wantoota kunoo kan ilaalaa jirtanidha jechuudha. Meeshaawwan kunoo buruksaa yookiin immoo bassaa kan jedhamu sun as keessatti qophaa'ee jira. Nyaata addaa qophaa'ee jira. Mallattoo elellaanaan faayamteetu kanadha jechuudha. Egaa asumaan elellaanni shamarrantu qopheeffata. Sababa shamarran qopheeffatanis mallattoo qaama hormaataa dubaraati waan ta'eef kennaa isaaniiti kan isaan geexii godhanii nyaata adda taate qofa nama kabajamaa qofaaf kan isaan ittiin dhiyeessanidha jechuudha. Kanaaf kuni kabaja isaaniiti. Kanaaf asumaan meeshaaleen inni ittiin dhiyaatullee kabaja qaba jechuudha. Nyaatonni isaa kunis immoo gosa kana fakkaatu jechuudha. Kanaatiif nyaata halqaanaa kanneen jedhamu kana fakkaateetu qophaa'a jechuudha. Aadaa sirna gadaa Oromoo keessatti yookiin immoo sirna ittiin bulmaata uummata kush durii kaasee hanga har'aatti jechuudha. Osoo jaarraawwan adeemsa gita bittaa addaatiin hin cabiini jechuudha. Egaa halqaanaa jechuun akkuma ilaallee jalqaba irratti halqaanaan wanta irraa qophaa'u mataa isaatii ni qabaata jechuudha. Kan mataa isaa irraa qophaa'u yookiin immoo wanti inni irraa qophaa'u adeemsa ittiin qophaa'u illee qabaa jechuudha. Jalqaba irratti maaliin qophaa'a? Garbuu sorame yookiin galabaan daggalli isaa irraa ka'ee jechuudha. Inni kan biraa garbuu soorame yookiin immoo jiifamee findigame. Jiifame yookiin immoo findigame jechuun kan tumame jechuudha. Tumame yookiin immoo mooyyeetti irraa wantoonni namatti nyaataaf namatti hin tolle yookiin daggala isaa kan ta'e irraa erga irraa kaafameeti jechuudha. Isaatiin kan inni qophaa'u jechuudha. Eenyutu halqaanaan kanneen jedhamu jechuudha. Itti aansuun maal ta'a? Garbuun sun ni akaa'ama jechuudha. Akaa'amee shurruumama yookiin immoo akaa'amee sukkuumama. Maaliin sukkuumamaa? Dhadhaadhaan yookiin immoo wanta barbaachisaa ta'e tokkoon ni sukkuumamaa jechuudha. Mi'eessituu adda addaati. Ashaboo, barbaree fi wantoota mi'eessituu hundumaa godhateen ni sukkuumamaa jechuudha. Sana booda dhadhaadhaan maal godhu? Baqsuu jechuudha. Dhadhaadhaan eegsa baqsanii booddee maal godhu? Walitti makamee yookiin sukkuumameetu qophaa'a jechuudha. Eenyutu? Halqaanaa kanneen jennu sunii yookiin kan fakkii irratti amma ilaallee jechuudha. Halqaanaan haala kanaatiin qophaa'a kunuutii jechuudha. Kana fakkaata haala kanaatiin erga qophaa'ee booddeedha maankaadhaan yookiin immoo fal'aanaan fuudhameetu namoota sagantaa dhufaniif kan kennamu ta'a jechuudha. Kanaaf sagantaawwan adda irratti yeroo kabajaa yeroo ayyaanota adda addaa kan inni laatamuu fi kan inni qophaa'ee nyaachifamudha. Nyaanni aadaa kun sababoota ittiin qophaa'uuf wanta ibsu qaba jechuudha. Halqaanaa yeroo gubbisa ilmaan gafaa fi maqbaasa ilma mandharaa ni qophaa'a jechuudha. Inni kunis kan inni qophaa'u yeroo hundumaa qophaa'a osoo hin taane yeroo hangafaa jechuun hangafummaan jalqabaa kaasee kan jiru yoo ta'e ijoollee dhalatte keessaa nama hangafa ta'ee dursa maqaa mogga'uufi isa jalqaba maqaa mogga'uufi isa hangafaa jechuudha. Mucaa hangafaadhaa fi jalqaba irratti maal ta'a jechuudha. Jalqaba irratti qophaa'eetu kennamaafi jechuudha. Erga jalqaba irratti mucaa hangafaaf qophaa'e yeroo maqbaasa dabballee yookiin gubbisaa ilmaa jedhama. Yeroo dabballee waggaa 8 fixee waggaa 9ffaatti darbitu jilli qophaa'ee jila sanarratti nyaata kanatu qophaa'aafi jechuudha. Nyaata kana qophaa'eefitu maqaa yookiin mandhaa kanneen jedhamu qophaa'eefitti ergasii bakka sanatti kan nyaatamu jechuudha. Yeroo firoottan yookiin immoo aanteen maal ta'ani wal dubbisuuf walitti dhufan bakka fagoorraa bakkaa bakkatti deemanii yeroo dubartiin deessee yeroo cidhaa fi kanneen kana fakkaatan yeroo dhaqanii wal gaafachuuf jedhanis nyaata kana qopheeffataniitu walitti deemu jechuudha. Nama balaan irra gahee tureef yeroo baga irraa hafte jechuudha kan dubartii deesse ijoollee dhiira dhagna qabatan halqaana qopheeffachuu maal godhu jira dhaqanii dubbisuu jechuudha. Kennaa addaa yookiin immoo kabaja waliif qaban nyaata addaa kana yookiin nyaata aadaa kabajamaa kana waliif dhiyeessu jechuudha. Eenyu sirna gadaa Oromoo keessatti uummanni Oromoo jechuudha. Dabalataan namoota nageenya uummataaf daangaa eeganiif duulaniif ni qophaa'a jechuudha.
Nyaanni kun yeroo hedduudhaaf qophaa'ee waan turuu danda'uuf namoota duula yookiin immoo bakka fagoo deemanii biyyaa biyya yeroo biyyi wal waraantu yookiin immoo naannolee wal waraantu nyaata baattatanii dhaqanidha jechuudha. Bakka sana namni kan biraa nyaata geessuuf hin danda'u waan ta'eef nyaata kana jalqabu qopheessanii dubartoonni qopheessaniifitu hidhuu fi galaa godhanii kennuu fi namni duula deemu kun baattatee deema. Hamma gaafa duula sana xumuree dhufutti nyaata kanaan jabaateetu achi turaa jechuudha. Halqaanaan nyaata aadaa yeroo turuu ta'e yeroodhaaf turu ta'ee hawaasa keessatti waan adda addaa argisiisa. Oromoo biratti immoo namni nyaata halqanaa yookiin qorii namaaf fide ulfinaa fi kabaja addaa yookiin guddaa qabaata jechuudha. Egaa nyaanni kun nyaata kabajaa waan ta'eef kabajamaadhaan namni yeroo nyaata kana waliif qopheessee waliif geessus nama kabajaa yookiin immoo ilaalcha dubartii deessee fi malee haala hundumaatiin waliif qopheessanii jechuudha. Nama nagaa gaafachuudhaaf yookiin gammachuuf fi bakka gaddaa illee qabatanii waliif deemu jechuudha. Kanaatiin halqaanaa jechuun nyaata aadaa Oromoo qorii fi hoccee akkasuma buruqsaa yookiin dhadhaa kanneen jedhaman irraa kan qophaa'ee waliif laatamudha jechuudha. Kanaatiin wal deemanii wal gaafatu ulfinaaf kabajaaf kan inni namaaf qophaa'ee namaaf laatamudha jechuudha. Innis kan inni qophaa'u yoo ture bakka ture haala ture guyyaa barbaade yoo ta'eyyuu dhufuu hin danda'u yookiin immoo haala nyaata sana keessa wantoonni jiran jijjiiramuu waan hin dandeenyeef yeroo dheeraa nyaata turuu danda'u ta'uutiin kan inni kabajaaf jaalalaaf dhiyaatu ta'etu namaaf dhiyeeffamaa jechuudha. Egaa kana fakkaata boqonnaan